بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليانك يا شمران ورمولا قالي أكم جرتان بقى جراتان بقى جرتان الرحمن سوجين حاجراته إن شاء الله سكنتا فيديو كنا إسا أفرفا مو شنفادا إسا أفرفادا wantoota fuula keenya yookaan immoo gogaa keenya fayyadan isiniif dubbachuun fedha. Obboleeyyan kiyya namni aannan baawudara yookaan immoo niidoo haa ta'u gosoota hedduu jira. Garuu nuti niidoodha irra caalaa qabee nu biyya keenyatti illee ta'ee biyyoota arabaa keessattis jechuudha. Niidoos ta'ee aannan baawudara haa ta'u qofa bas. Nuyyuu barreeffama qaba akkas jira jechuudha. Fakkeenyaaf kuni full cream spray milk powder jedha. Kuni biyya Kuwait keessatti argama, namni hin beekne hin jiru jechuudha. Markasni isaa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Isa kana fi deemaa walitti maynee fuula keenyas tahee qaama keenya gogaa keenya akkamitti akka bareechifnu isiniin agarsiisa. Nama tokko fakkeenyaaf bismillah nama tokkoof ana fi kiyyaaf tokko jechuudha. Bismillah fal'aanaa tokko guutetiin itti godha. Fal'aanaa kana tokko ammas bishaaniin itti dabala jechuudha. Bismillah bishaan fal'aanaa tokko daima yoo dandeettan fal'aanaa tokko yookaan gimmaasha sitti godhuu dandeettanii. An daima orjinaalas ni qaba, kanas ni qaba. Kun sukkaara akiid daimi biyyoota ala sukkaara qabu jechuun hin danda'amu. Sukkaara ni qaba itti godha. Kana booda waliin hin dhaha jechuudha. Akkuma argaa jirtan akka tasaa yoonii fi kajabaatu ta'e bishaan itti qabu godhuu hin dandeettanii. Maybe isin jala jabaachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf dalageetiin jira jechuudha. Kireema fuulaa. Kun oomisheetiin jira, kireema fuulaa ta'eetiin jira. Qaama keenya bakka barbaanne dibachuu dandeenya jechuudha. Sa'a lamaaf yookaan immoo daqiiqaa 30 illee akkuma raahaa qabdanitti jechuudha. Yeroo raahaa qabdan dibattanii ittiin bareeduu dandeettanii obboleeyyan kiyya iskiin nu godha jechuudha. Sirriitti qaama keenya nu bareechisa. Dibadhaan isiniin ja'a. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah.